nan du'a malee morma koon kenna malee utuu waan fedhe ta'ee biyya kana keessatti erga nuyi qalamne erga nuyi duune malee dhiirri dhiiraa wajjin hin ciisu. Dubartiin dubartii wajjin hin ciisu. Utuu mootummaan biyya kanaa kana iyyame kan jalqaba irratti ajjeefamu kan aarsaa of godhu nuyidha tokko ana raafama lafaa isa nu hennu kan caalu jira. Kirkira lafaa isa nu hennu caalaa wanti nu raasaa jiru waan baay'eetu jira. Nagaa Waaqayyoo isiniif haa baay'atu. Akkam jirtu dubbii Waaqayyoo kan isin qaqqabaa jiru namoonni ergaa kana dhagaa jirtan hundumti keessan lafa jirtanitti ayyaanni Waaqayyoo inni safara beekumsa namaa gararraa jiru inni Waaqayyoo isinii wajjin haa ta'u. Barumsa keenya kutaa itti aanu mata duree haaraadhaan qabadhee isiniif dhiyaadhee jira. Barumsi kun ergaa afur qulqulluun keessa koo kaa'ee waa'ee biyya keenya waldaa kiristiyaanaa dhaloota amma tajaajiltoota dabalatee nama hundumaa kan ilaallatudha. Kanaaf hundumti keessan qalbiidhaan akka na hordoftaniin barbaada. Waaqayyo isin haa eebbisu. Dhugaa baay'een keessan kan na quunnamtanii yeroon yaada isin naa kennitan isinirraa dhaga'u amma yaaduu olittidha. Namni qalbiidhaan dubbii Waaqayyoo akkasitti dhaggeeffachuunsaa eebba guddaan ammas qalbii guutuudhaan dhaggeeffadha. Macaafa qulqulluu keessaa Maatiyos 24 lakkoofsa 12 irra isa jiru macaafa baafadhaatii ana wajjin dubbifadha. Akkasidha. Seera malee jiraachuun waan baay'atuu fi jaalalli namoota baay'ee qabbanaa'aa in adeema. Namni amma dhumaatti jabaatee dhaabbatu garuu in fayyaa jedha. Waaqayyo akka dubbicha nuuf ibsuuf kadhanna. Ilma Waaqayyoo Gooftaa Yesuus galanni siif haa ta'u. Ati fayyisaa isa gara biyya lafaa dhufee ilmaan namoota hundumaaf qalamedha. Dhiiga keetii kan cubbuutti nama qulleessu. Kunoo amma fuula kee jirra dubbii kee barachuudhaaf. Cubbuuf irra daddarba keenya dhiiga keen haxaa'i balleessi. Anaa fi akka koo namoota dubbii kee barbaadan dheebotan, namoota dubbii keetiin jijjiiramuu aareeffamuu barbaadaniif amma saayitii kana afurri kenni Saamsooniif dhufee afurri kenni Phaawulos Phexros faadhaaf dhufee har'as nurrattaa dhufu Gooftaa Yesuus Kiristoos gaafa ol baate dhaqeen afura koo isinii ergaa isatu isin barbaachisaa ittiin jedha. Biyya lafaa kana keessatti kan nu barbaachisu kan nu geggeessu afura qulqulluudha. Nuyi wallaalota maqaa Yesuus Kiristoos afura kennutti dubbadhu nu keessa jira silayyuu isumaan garuu nu barsiisi. Isumaan argama kee nutti mul'isi. Isumaan karaa dhugaa nutti agarsiisi. Haleluuyaa. Isumaan jireenya keenya sirreessi. Isumaan awraabaa sakaa piraadiyaa. Isumaan namummaan keenya ayyaana keenya dhuunfatamu. Haleluuyaa. Namoonni na hordofaa jirtan waa tokkoon amanee kadhadhaa afurri keessa koo jira. Ayyaanni Waaqayyo guuteerra dhangalaadha obboloota koo. Hammas yaaddan caalaa jireenya keessan geggeessuuf bituudhaaf. Kanaaf harka keessan itti laadhadhaa. Jireenya keessan itti laadhadhaa. Akka bara darbeen ta'u, akka yeroo darbeen ta'u. Amma afura qulqulluutti jireenya keessan laannaan waan haaraa argituuti. Isatti laadhadhaa. Guuteerra dhangalaadha inni sina argatu maqaa Yesuusiin. Ani Waaqayyoon beeku Waaqa Abrahaamidha. Waaqni Abrahaam immoo hin eebbisa. Waaqni hin qabu Waaqa Museeti. Waaqni Musee immoo sagalaan addaan irra ceesudha. Waaqni hin qabu Waaqa Eeliyaasi. Orraabaa sakaan paaraadiyaa. Waaqni waamu Waaqa Eeliyaas. Waaqni Eeliyaas immoo abiddaan mul'atudha. Amma afurri qulqulluun mana dubbiin kun galee hundumaa galee hojii hojjetu. Waan mana keessan galee sin nyaatu abaarsa dhukkuba ergaa seexanaa gadi baaseera maqaa Yesuusiin. Guyyaa irraa kaasee eebbi ulfinni mana keessan aseen waan haaraa argaa. Isatti dubbattu akka dhageenyu gurra qalbii keenya nu hubani akka Liidiyaa. Nu hubachiisi nu barsiisi. Amaan kanaan mormu rukutamu. Inni harka isaa mirgaatti bakakkaa maratee taa'a lafa yaade sin rukuta jedhamee caafamee jira. Waan rukutuu qabdu saayitii kana bakakkaa dubbii keetiin haa rukutamu. Kana hundumaa gootee raawwattaa si haa galatu. Ameen. Waaqayyo bara keessan jireenya keessan haa eebbisu. Mata duree akkas jedhu irratti waliin baranna. Taateewwan sodaachisoo gara dhumaa fi yeroo ammaa kan jedhu waliin baranna. Barumsi kun dheerachuu danda'a. Gabaabseen isinii dhiyeessuu yaala garuu. Keessumaa garuu asumaan dubbachuu kanan barbaadu. Barumsa kana kan nuti dhiyeessinu nuyi namoota gadi ta'anii dubbii Waaqayyoo barachuu barbaadan.
namoota yaada isaanii tasgabbeessanii dubbii waaqayyo gattaanii barachuu barbaadaniif dhiyeessina. Viidiyoo 5 TikTok irraanii waan isin hin fayyadne scroll gootanii ilaalaa ooluurraa viidiyoo daqiiqaa 20 tokko obsaa yoo dhaggeeffattan, viidiyoo kana yoo dhaggeeffattan dhugaan isinitti himaa namoota baay'eetu dhugaa naa ba'a iddoo garaagaraati. Isinis dhuga ba'umsa argattu, isinis hiikamsa argattu. Garuu dubbii kana amma dhumaatti amantiin taati dhaggeeffadha. Taateewwan sodaachisoo gara dhumaa fi yeroo ammaa keessa jirru yookiin yeroo ammaa kan jedhu irratti dubbadha. Ergaa hafuurrii keessa kootti dubbatudha. Taateewwan sodaachisoon gara dhumaa maalii kan jedhu. Maatewos 24 irratti bartootatu gooftaa Yesuus Kiristoosiin milikinni dhufaatii keetii kan dhuma barichaas maalii jedhanii gaafatan. Gaafati deebitee dhuftu maaliin beeknaa? Dinqii akkam akkamiitu ta'a? Miraakilii akkam akkamii jira? jedhanii gaafatanii naani gaafan deebi'ee dhufaatii ilma namaa irratti wantoonni ta'anii mootummaa irratti hin ka'a. Sabni saba irratti hin ka'a. Biyyi biyya irratti hin ka'a. Socho'i lafaa kun hin ta'a. Bakka garaagaraatti waan baay'eetu ta'a. Namoonni isin jibbu, isin ari'atu, dabarsanii isin kennu. Ciniinsuu gurguddaa akkasiitu ta'a jedheen gooftaan. Isa kana yeroo baay'ee lallabamna, hin lallabna, hin dhageessu. Ta'aa jiras piraaktikaalii mayyuu argaa jirra. Socho'i lafaa ta'aa jira, iddoo baay'eetti ta'aa jira, argaa jirra waan ta'eef. Nuyi yeroo tokko akkamnatti fakkaata gaafa kirkirri lafaa socho'i lafaa ta'u gaafa milikkitoonni akkasii ta'u Yesuustu dhufe jenna nuyi. Haa ta'u isumaaniyyuu of jajjabeessinu gaariidha. Isumaaniyyuu dammaqnu. Isumaaniyyuu aalaarmi walaa goonu. Hin ta'a haa ta'u oofedhe. Garuu inni kun jalqaba ciniinsuuti jedhe. Taateewwan sodaachisoo gara dhumaa socho'a lafaa kan caalu tokko wanti ta'aa jiru, wanta ammas ta'uuf jiru gara fuulduraatti isinitti himuun barbaada. Kan macaafa qulqulluurraa qayyabadhe hafuurri immoo keessa kootti dubbatu. Inni har'a argaa jirru kuni macaafni qulqulluun dubbatu socho'i lafaa mootummaa irratti ka'uun biyyi biyya irratti ka'uun argaa jirtu sunu keessa oolla waan ta'eef. Isa kana kadhannee hambisuudhaan dandeenyu waan caafamedha. Phexros gaaf tokko Yesuusiin ati du'uun siif hin ta'u jedheen bukkeetti isa qabe. Naannoo inni caafame raawwachuun dirqama jedheen. Garuu kadhannee mana keenya irra dabarsuu dandeenya. Mee harka kee ol kaasisiin kadhadha. Maqaa Waaqayyo Abbaa Ilmaa Hafuura Qulqulluutti balaan du'i salphinni gaddi mana kee irraa adarbu. Waan akka tasaa kun sin argatin. Maqaa Yesuus Kiristoos isan hojjetaa isaa ta'eefiitiin sii kadhadheera mana kee irra dhala kee irra jireenya kee irra balaan akka tasaa kun du'i akka tasaa kun waan hamaan kun sirraa adarbu maqaa Yesuusiin. Akkasitti obboloota koo kadhannee mana keenya irra hin dabarsina. Waaqayyo dhuguma sirra dabarsa nana manaan. Garuu hambisuudhaan dandeenya yoo inni macaafadha. Hambisuu hin dandeenyu. Haa ta'u socho'a lafaa kan caalu tokko milikkitoota isa gooftaan dubbate sana Maatewos 24 irratti arginu ammaa sana matarreessu kana kan caalu tokko waa tokko jira. Taateewwan sodaachisoon gara dhumaa qabxiinni tokkoffaan maali har'a kan waliin ilaallu seerri uumamaa toora gadhiisuu isaatiin. Isa kana argitu Maatewos 24:12 irratti. Seera uumamaatu toora gadhiise. Seera malee jiraachuu waan baay'atuuf jaalalli namoota baay'ee qabbanaa'aa hin adeema. Taateen sodaachisoon gara dhumaa kun inni seera malee jiraachuu baay'ata. Jireenyi namaa gadhiisii ta'a. Macaafa qulqulluu keenya kana yoo ilaalle kutaama jalqabaa macaafa qulqulluu yoo dhanne macaafni keenya maalirraa jalqabaa? Seera uumamaarraa jalqaba. Argitaniittu Waaqayyo hojii isaa seeraan jalqabe. Waaqayyo namaaf uumama gidduuyyuu seera kaa'eera. Namaaf isa gidduu seera kaa'eera. Uumamaaf uumama gidduu seera kaa'eera. Seeronni kun gara dhumaa kanatti gadhiisii ta'aa deemu. Kiristiyaanummaan seera hafuuraatiin jiraachuudha. Seera safoonii miti maleessa. Amma nuyi kiristiyaana utuu hin ta'in namummaa gaafa dhalanne namummaa personaalitii namummaa maanu seera qabna. Akkaataatti namaa wajjin jiraatamu, akkaataatti safuun, akkaataatti wal kabajamu seerri jira obboloota ko. Har'a gara dhumaa kanatti maal ta'aa deema? Seera malee jiraachuu baay'ata. Fakkeenyan isinii fudhadha. Macaafni qulqulluun ciisichi gaa'elaa seera haa qabaatu. Har'a garuu
namni akka horiitti jiraataa jira. Hin argitu yoo ta'e biyyoota adda addaatti dhiirri dhiira fuudhuun amma iyyamamutti ga'eera. Iyyamameeras. Waaqayyo isaa eebbisu luba biyya keenya keessa tajaajilan tokko nan dhaggeeffadha dhiyoona. Akkas jedhan nan du'a malee morma koon kenna malee utuu waan fedhe ta'ee biyya kana keessatti erga nuyi qalamne erga nuyi duune malee dhiirri dhiiraa wajjin hin ciisu. Dubartiin dubartii wajjin hin ciisu. Utuu mootummaan biyya kanaa kana iyyame kan jalqaba irratti ajjeefamu kan aarsaa of godhu nuyidha tokko ana jedhee dubbataa ture. Baay'een jaalladhe ergaasan. Namoota akkasii Waaqayyo nuu kennuusa. Ciisichi gaa'ela seeraa qabaatu har'a garuu gadhiisii ta'eera. Waan baay'ee yoo argitan kiristaanuma waldaama keessa utuma tajaajilanii gadhiisii ta'eera bakka. Gaa'elliyyuu seeraa ala taa'eera. Gadhiisii taa'eera. Kun taatee gara dhumaatti sodaachisaa ta'aa jirudha. Namaaf nama gidduu Waaqayyo seera kaa'eera. Uumamaaf uumama gidduu Waaqayyo seera kaa'eera. Maanuwaalii kaa'eera Waaqayyo. Yeroo baay'ee kana dubbachuu nan jaalladha. Gaafa mana meeshaalee elektirooniksii wantoota tokko tokko bitachuu deemnu meeshaa bitannu sana keessa bilbila haa ta'u, kompiitara haa ta'u, laaptooppii haa ta'u waan bitannu sanaa maanuwaalii waan jedhamtu wayii duukaa jirti kan kennamtu. Yeroo baay'ee nuyi maanuwaalii sana yaadannu waan barbaannu sana bilbila binne taanaan bilbila keenya fudhannee galleennaan. Utuu maanuwaalii sanatti fayyadamne maanuwaalii sana fudhanne garuu badaa ittiin rakkannu waan sana akkaataa itti fayyadamnu hubachuudhaaf. Maanuwaalii nu barbaachisa ila. Waaqayyo maanuwaalii jireenyaa nuu kenneera gaafa nuu. Kanaaf obboloota koo jireenyi gadhiisii ta'a deema. Walirratti ka'uun baay'ataa deema. Seera malee jiraachuun baay'ataa deema. Naamusa kiristaanummaatu waldaa kiristaanaa keessa namoota gidduudha badaa deema bakka. Kuni taatee sodaachisaa gara dhuma yeroo ammaa taa'aa jirudha gara fuulduraattis ta'u. Naamusi hin jiru bakka. Naamusi hin jiru. Lafa hundumaatti naamusa dhabdu bakka. Namni akka argee haasa, namni akka argee waan garaasaa hojjetu, namni iddoo, namni haala, namni nama sana hin jedhu, safuudha hin jedhu, sodaadha hin jedhu. Bakka gadhiisii taa'aa dhufe jireenyatu. Kun taatee sodaachisaa gara dhumaatti ta'aa jirudha. Kanaaf obboloota koo bara dhumaa kanatti taatee inni caalaan taa'u, inni ta'u socho'a lafaa kan caalu jireenyi namaa gadhiisii ta'a. Namni Waaqayyoon hin sodaatu, namni nama hin safeeffatu, akka argee haasa, akka argee dubbata, abbaa fi ilma gidduu, haadhaa fi intala gidduu, maanguddoota hangafa jechuun hin jiru bakka. Gara dhumaa kanatti sodaan wal kabajuun iddoo walii kennuun hin jiru. Seera malee jiraachuu waan baay'atuuf jaalalli namoota baay'ee qabbanaa'aa adeemeera. Jaalalli qabbanaa'eera jechuun maal jechuudha? Jaalalli hin jiru taanaan maaltu jira? Jaalalli hin jiru taanaan tokkummaan hin jiru. Jaalalli hin jiru taanaan walii galteen hin jiru. Kanaaf har'a gadhiisitee mee sooshaal miidiyaa kanarra ilaalaasin waan ani yeroo baay'een dubbadhu waan godha keessa waan maatii gidduu waan icciitii baay'ee isaa fidanii asirratti waan meeqa oobaa oolu namoonni baay'een. Gadhiisii ta'e bakka. Haasaan gadhiisii ta'e. Waldaanis namoota baay'ee gadhiisii goote. Waaqayyo nu haa gargaaru. Kanaafi taateen gara dhumaatti sodaachisuun inni amma yeroo ammaa ta'aa jiru ta'uufis jiru gara dhumaa kanatti kan ta'u seera malee jiraachuutu baay'ata. Naamusnis hin bada. Kutaa lammaffaan yeroo dhiyoottan itti fufa. Qabxii ijoon irratti dubbachuu barbaadu jira waan ta'eef kutaa lammaffaatti na eegaa isiniin kadhadha Waaqayyoon. Gooftaa Yesuus Kiristoos ilaa har'a akkasinuun jedhaa jirta. Gara dhumaatti kan ta'u haleluuyaa. Jireenyi namoota baay'ee gadhiisii ta'a. Waan baay'eetu biyya lafaa kanarratti toora gadhiisa, seera uumamaa gadhiisa, iddoo isaa gadhiisa. Jabeessee kan isin dhaabu immoo hafuura kootiin. Gooftaa Yesuus akkasitti nu barsiisaa jirta. Gara dhumaa kanatti hafuura koo isin barbaachisa. Biyyi lafaa bifa gadhiisti. Biyyi lafaa toora gadhiisti. Sodaatu bada. Namoonni baay'een toora gadhiisaniiru. Waan haasaan, waan hojjetan, waan godhan hin beekani. Gooftaa Yesuus namoota kanaaf sin kadhadha. Hafuurri kee namoota kanaa ijaaru. Hafuurri kee namoota kanaa gargaaru. Tooratti nu deebisiyati. Seera uumamaatti nu deebisiyati. Si dhaga'utti nu deebisiyati. Abboomamuutti nu deebisiyati. Gargaari namoota kana maqaa Yesuusiin. Gargaari namoota kana maqaa Yesuusiin. Sodaa kee keessa seera kee keessa nu jiraachisi. Siif abboomamuudhaaf hafuura na gargaaru naa kenneedha Daawit. Gargaari namoota kana. Yeroo taanu hafuura kee ayyaana kee hin guutamne dubbii kee akka hirmaannu nu gargaari. Maqaa Yesuusii. Ameen. Baraaf jireenya keessan
Waaqayyo haa eebbisu obboloota koo. Baay'een isin kabaja, baay'een isin jaalladha. Fuula akkaawuntiitiif haaraa kan taatan follow godhaa. YouTube chaanaalii keenya Light of the World yookiin ifa biyya lafaa jedhu subscribe gochuudhaan dubbii Waaqayyoo baradhaa. Eebbifamaa bara wangeelaa nuuf haa ta'u.